Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Arras qophii keenya gabaabaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkuma qophii keenya eegaluudhaaf deemnutti isa kana halaalota har'a. Okay, gama viidiyoo keenyaatti dabaruun duratti namoonni viidiyoo keenya akkasuma khabarnoota kana dura ilaalle ture of duuba deebi'uudhaan ashaamteek jechuudhaan YouTube keenya yookaan Telegramii keessa argachuu dandeessu akkasuma subscribe godhaa. Isinis gama keessan bahadhaa isin jechuu barbaanne jechuudha. Amma mee gama aappii qopheeffannetti haa dabarru. Aappiin kun isa asitti argitan kana Brainly ja'a jechuudha. Brainly kana eessarraa akka argattu isin agarsiisa. Isa kanas argachuudhaaf daataadhaan isin agarsiisa. Isa kana Play Store kana keessa argannaa jechuudha. Play Store kana seenna. Play Store kana irratti maal jennee barreessina? Brainly jennee barreessina jechuudha. Yeroo san search yeroo goonu isuma jalqabaa kana jechuudha. Aappiin kun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu barattoota tiyoorii akkasuma assignmentiidhaaf isa kanaatu barbaachisaa jechuudha. Akkuma agartan Brainly isa kana jechuudha. Aappii bareedaadha. Aappiin kun jalqaba bareedaa ta'uu isaa aappii yeroo buuftan gamana ilaalaadha. Daawunloodis namoota miiliyoona 100 oltu aappii kana buufatee akkasuma irraa fayyadamaa jira jechuudha. Akkasuma reviewsii kanas namoota miiliyoona 2 qaba jechuudha. Kanaaf aappii kana isin yeroo kana install godhattu bakka tana ani immoo waan inni buufadhee jiruuf open naan jaa isa sanan cuqaasaa jechuudha. Aappiin haala kanaan kan nu galchuudha jechuudha. Assignmentiidha akkasuma tiyooriilee garagaraatiif definitionii isaa ilaallachuu barbaaddan aappiin kun baay'ee isa barbaachisaati jechuudha. Isa asitti argitan gamas isaan siistamoota sadiin kanaan isiniif hojjeta jechuudha. Jalqaba haala barreeffamaatiin isiniif fida akkasuma haala kaameraatiin jechuudha yookaan assignmentii keessan san footoo irratti qabuudhaan akka isiniif fiduudhaaf isa kana fayyadamtu. Akkasuma sagaleenis dubbattanii jecha san yoo feetan afaanota asirraa jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Afaanota asirratti ilaaltanii buufachuu jijjiiraa gaaffii saniif deebisaan argamuu danda'a jechuudha. Haala sadiin kana ilaalatan jalqaba jechuudha. Okay, mi'aani jalqaba haala isa kanatti filatamaadha jeen ture. Isuma kanaatu bareedaadha. Isa kanarratti haa ilaallu. Jalqaba garuu wanni isinitti himuu barbaadu bakka jettu kana bakka kanarratti yoo takkatoitu asirratti iimeelii keessanii fi hundaan galmaa'uu qabdu jechuu jalqaba. Akkasuma feesbuukaan yookaan googiliidhaan laallattaniiti galmooftanii jechuudha. Inni itti aanumee gama gaaffii saniif deebisaa barbaaduudhaaf haa taatu fakkeenyaaf what is accounting jennee haa katabnu. What is accounting jennee mallattoo gaaffii itti godhannaa jechuudha. Akkanatti searchii nuuf godha jechuudha. Kunooti isaa asitti argitan kana jechuudha. Inni asitti argitan what is accounting resultii keenya hundaaf kan qophaa'edha jechuudha. As keessaa kan feenu kan irratti gaaffii keenyaaf hedduu wal fakkaatu laaluu qabna. Akkasuma asirratti laayikii yookaan laaviin tuqame kun hedduminaan qabu isa santu maaliif barattoonni hedduu jaalatanii waan ta'eef isa santu bareedaadha jechuudha. Laayikii 4 qaba isni kun what is accounting kan jiru kanarratti isa kana tuqaasuudhaan deebiilee hedduu irraa argattu jechuudha. Akkasuma gamni biraa kan isin agarsiisu more result gootanii asis tuquu dandeessu jechuudha. Asiinis kunooti gaaffiiwwan isa fakkaatanii fi wantoota isatti dhiyaatan hunda as jalatti isiniif fida jechuudha. Barattoota keenya isa kana irraa fayyadamaan isin aappii bareedaa aappii tiyooriidhaaf akkasuma assignmentiilee garagaraa hojjechuudhaaf karaan salphaan isa kana jechuudha. Isa itti aanu isa barbaachisaa ta'een isin agarsiisuu barbaada. Aappiin san aappii akka ajaa'ibaa kaalkuleetara hedduu of keessaa kan qabudha jechuudha. Aappiin asitti argitan kun financial calculators jedha jechuudha. Isa kanas ilaaluudhaaf Play Store keessa seennaa jechuudha. Play Store seennee asirratti wanti barreessuu qabnu
financial calculator asirratti jalqaba barreesseetiin ture anis yeroo buufadhu financial calculator jedhu kana tuqxu jechuudha. Yeroo dhufu kun akkanatti namaaf dhufa akkuma jalqaba brainly app irratti isin agarsiise gama kana laallachuu qabdu jechuudha. Nama miliyoona 5 oltu buufate jechuudha. Wantoota namni 100 buuse yookaan namni 50 buuse faan sun faayidaa hin qabu jechuudha. Maaliif wanta faayidaa hin qabne waan ta'eef isa kana yoo ilaaltan akkasuma kuma 20tu review godhe jechuudha. Kanaaf ani install waan hin godheetu jiruuf open godheen seenaa jechuudha. Appiin kun by the way fundamentals of accounting, statistics, economics, wantoota calculator barbaachisan guututti kan qabudha jechuudha. Inni kun akkasuma dabalataan wantoota garaagaraa fakkeenyaaf bara dhalatte haga ammaatti umrii keetii fi hagamta akka qabdus kan agarsiisu dabalataan jechuudha. Wantoota garaagaraa hedduutu jira jechuudha. Appiin nuti arginu isa kana jechuudha. Wanti asirratti arginu kun yoo waa'ee retirement ta'e retirement goona akkasuma calculator normaalis ni qaba jechuudha. Calculator normaaliin isuma kana wantoota discount and tax bonus stocks common stock and wantoota hedduu jira yoo yaadattan accounting irratti barsiiseen ture. Jalqaba amma wanti hedduu isin barbaachisu as roga sadii qabu kana tuqxu jechuudha. Yeroo tuqxan isa kana nuuf fida all by category kajoo kana jechuudha. Hunda isaa category gosa isaatiin kan nuuf kaayu gamana xuyna jechuudha. Isa arginu kan arganna jechuudha. Inni kun general khatee akkasuma financial investment, loan and mortgage, retirement, bond stock, business account, date and time. Keessattuu business accounting kajoo kun barnoota fundamentals of accounting ani barsiise irratti kan hunda agarsiisudha jechuudha. Deebisaadha wajjin jechuudha. Isa kanaas ni ilaalla tartiiba isaatiin. General yoo khallaalu calculator normally qaba akkasuma tip calculator qaba discount and tax calculator fakkeenyaaf discount and tax calculator kanaas fundamental irra ni jira. Discount akkamitti discount taha isa kana ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf birrii 100 haa goonu birriin 100 discountiin isaa fakkeenyaaf asirratti discountiin isaa percentii 15 haa ta'u. Percentaan 15 discount yoo kan ta'u ta'e 850 tahaa jechuudha. Discounting jechuudha. Asirratti your saving kemeeqa jechuudha 150 jechuudha. 150 fi 850 walii gala 100 tahaa jechuudha. Kanaaf discounting keenya 150 irraa gabbu'a jechuudha. Okay, isa biraatis isin agarsiisa. Discounting keenya fakkeenyaaf discounting 15 ta'e asirratti taaksii keenya meeqa akka irraa kafallu taaksiin fakkeenyaaf 0.05 haa ta'u yoo kana ta'e discountiin nuti qabnu 850.42 jechuudha. Yookaan 150.08 kan discount nurraa godhamu jechuudha. Wanti nuti hojjechuudhaaf deemne jechuudha. Akkasuma discountiin isa biraa discountii additional ta'u jira jechuudha. Asirratti yoo laaltan taate discountii additional ta'u asirratti additional kana yoo kan tuqnu taate additional goone qarshii 100 irratti discountii percentaa 10 yoo kan nuti idamu ta'e meeqa jechuudha. Discountiin additionaliin keenya 100 irraa nuti idama jechuudha. Saving keenya jechuudha. Kanaaf 900 irratti 100 jechuudha. 100 ta'a jechuudha. Isa kan akkanatti hojjenna discountii kana jechuudha. Akkasuma percentage calculator isa unit price isa hedduutu generally kana keessatti argama jechuudha. Inni itti aanu finance and investment qabu. Finance and investment qabu kunis wantoota garaagaraa hedduu keessa arganna jechuudha. Isaan asirratti arginu kana hunda hojjechuu dandeenya jechuudha. Ani by the way hundi isin agarsiisuudhaaf osoo hin taane wantoota inni qabu hedduun isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf asirraa laallattanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Net distribution calculatoris kan qabu ta'a jechuudha. Isa kanas gross idamo net idamo jette isa kana by the way egaa kana economics irratti baratan jeetii yaada akkasumas tax irratti isa kanas kan ittiin filattanidha jechuudha. Akkasuma income calculator kan itti gootus ni jira. Isa kanas principal account annual isa kana hundi erga gootee booda calculate tuqxa jechuudha. Isa kana hedduudha. Inni kun of keessaa qaba jechuudha. Finance and investment jechuudha.
Okay, isa kaanitti aada barru loan and mortgage akkasuma retirement ni qaba jechuudha. Isaan kunis waa'ee liqaata irratti kan hojjetudha jechuudha. Rent and buy isaan kana hedduu of keessaa qaba jechuudha. Inni biraatis retirementiidha. Retirement kunis akkasumatti of keessaa qaba. Retirementiiga fundamentals of accounting irratti baratan jeetiin abdadha. Of duraafis wantoota kana hundatu waan jiruuf inflation meter, retirement planner, college saving calculator isa kan hunda qaba jechuudha. Calculator saving college irratti akkamitti akka hojjettu isa kanaanis argisiisuu dandeenya jechuudha. Inni biraa bondiidha. Bondii isa akkamitti ittiin calculate godhuu dandeenya kajibu. Keessattuu namoonni financial administration keessatti illee hojjetan baay'ee kan isin barbaachisu appii financial calculator jedhu kana jechuudha. Inni kanas stocks kajibu kana. Stocksin kun akkuma beekamu fundamentals of accounting irratti baay'ata. Isa kanas akkasumatti keessa laallatanii jechuudha. By the way, isa hunda isin agarsiise kanarraa business accounting kajibu kana isa kana hedduu kan ittiin barnootaaf barbaachisaa ta'e isa kanaadha jechuudha. Isa kana yoo ilaallu taate depreciation calculator, break even point, business force cost, balance sheet and income statement, financial ratio isaan kun baay'ee kan fundamental akkasuma stocks irratti hojjetan jechuudha. Depreciation yoo ilaallu taate depreciation haala kana kan hojjetudha. Isa cuqaasa asii kana yoo agartan taate gosoota straight line, declining balance, some of year digit isa kana video nillee hojjedheetin ture. Isa kanas ittiin kan calculate godhuu dandeenyudha jechuudha. Isa hedduu of keessaa qaba. Fakkeenyaaf balance sheet and income statement barattoonni keenya hedduu fundamental waan irratti akkaan irra deddeebi'ee example hojjedhuuf naaf ergaa turtanii by the way asirratti akka gaariitti isiniif hojjeta jeetiin abdadhaa jechuudha. Balance sheet keenyas karaa kanaan hojjannaa, income statement hojjennus asirratti guunnaa jechuudha. Sales keenya asirratti guunnaa, akkasuma cost of goods sold keenya asirratti guunnaa, depreciation waliigala isaa akkanatti guutaa deemnaa jechuudha. Isa kan akkanatti yeroo guunnu waliigala isaa nuuf himaa jechuudha. Financial ratio balance sheet fi income statement erga hojjennee financial ratio kanarratti kan nuuf deebisu ta'a jechuudha. Inni biraa date and the time. Inni kun general knowledge dhaan kan asirratti nuuf dabalame jechuudha. Duration between two dates akkasuma wantoota garagaraa hedduu jira. As keessaa kan hedduu ajaa'iba natti ta'e yeroon irratti laalu fakkeenyaaf umrii kan keenya wallaaluudhaan fakkeenyaaf as keessatti wanti tokko hagamta akka ture laaluudhaafis jaarraa meeqa akkasuma guyyaa meeqa kana keessa laalaa jechuudha. Age calculator fakkeenyaaf ani kana mokkoreetiin ture bara 1253 histirii keessatti argee ture wanta tokko isa kana yeroo illaa haga ammatti akkam ture yeroo laalu fakkeenyaaf irra akkana guyyaan today date fi date of birth, date of that history date asirratti guute jechuudha. Fakki asirratti maal naaf fide bara 1252 haga bara 1222 jidduu waggoota 769 jiran jedhee fi baatii 7 fi guyyaa 12 agartanii bakka tanatti deebisaa isa akkasuma total in day waliigala guyyaa meeqa akka nyaate guyyaa 28 fi akkas jechaa deema laala asirratti akkasuma monzi total monzi baatiiwwan 900 fi 240 takka walirraan fixee jechuudha barreessuun jechuudha. Isa kana generaliidhaaf asin garsiisaa ture. Appiin keenya kun appii ajaa'iba appii nuti illee itti fayyadamu jirrudha jechuudha. Appiin kun baay'ee kan isin barbaachisu jeetiin abdadha. Appii kana akkuma isin jee wan Play Store seentanii financial calculator ittanii buusuu dandeessu jechuudha. Generally wantoota hedduu keessa jira. Asin currency convertii jijjiiruudhaaf asirratti ilaallattanii calculator normaalii illee kan qabu kana jechuudha. Calculatorri mobaayilii keenya qabus faayidaa hin qabu kun waliigala isaa general calculator si walitti qabatee waan tureef kun baay'ee kan nama barbaachisu jeetiin abdadha jechuudha. Ayyeegaa barattoota keenya appiin nuti qabanne har'aaf isa kana appii lamaan kana baay'ee departmentiin kun kan managementiiti, kan accountingiiti, kan economicsiiti, kan narsiiti jee addan baafatu appiin lamaan kun isaan hundaaf kan barbaachisuudha. Calculatoras ni qaba barnoonni akkasuma theories kan qabu waan jiru isaan kana yeroo hunda
kan ittiin kaalkuleetara piraaktiskaalitti gootani malee isarratti hogguu yeroo hunda hirkattanii biraa hin rafinaa jechuun barbaada. Dhaamsi kiyya kadhumaa isa kana. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Akkasumatti laayik godhuudhaan nu jajjabeessaa. Har'aaf asirratti kadhaabbannu ta'a.